gurraacha lafa haxee maratte shaashii gurraacha maaf marattaa wallahi natti tola natti tola wallahi kana natti tola tunama birrii dhibbaa bar mitirii takkittiidha birrii dhibbaa leenga da caamaa koongollee wallee kamaan tukaatu kan bite gurraacha kan jechuudha dhibbaaf soddomaan amma isatti galchee deeme qabsoo irra jirru abbaa teenu jechuun waan biraa irra hin jirru bar nu sa'aatii kana diizaayinii uffataa irra hin jirru kaa irra jirru qabsoo biyyattii irra jirra jechuudha kanaafuyyuu waan kaminuu fedhe waan kaminuu yoo nyaatte anatti homaa natti hin fakkaatu sa'aatii kanarratti an qabsoo keessa jira jechuudha. Amma waa'ee qaala'insa biyyaa nu hime aantii meeqa galeera? Aantii meeqa galeera amma biyyatti? Wallahi dhibba afur ka gubbaati wali yoo yabbuu taate dhibba afur shantama walla. Walla qalbii si fakkaate. Yaa dingalu. Dingalu. Agni bara sedih riyaala shani. Mana bira riyaala shani. Quumtaan jechuudha keessanuu quumtaan bareenni yabbuun jechuudha. Gara Finfinneetti dhiisisanuu gara Shaashamannee akkasitti dhibbaaf shantama dhibba lamaaf shantama bareenni yabbuun jechuudha. Tayo qabsiisuun harkaa meeqa? Harmaa meeqa? Harka danga'a. Dhaaga dhibbaaf shantama dhibba lama bareenni jechuudha. Ana maqabsoodha waan ta'eef beektaa homaa argee uffataa jira sa'aatii ammaa kana ufuu ilaalaan jiru. Naala ate amma waan lallaalii waan agartu fudhaa ate barra silaaftu. Shaaworii galuun dandeettamma gara Shaashamanneeti jechuudha yoo baadiyyaatti shaaworii galuun barbaanne akka dura sandallee jala dhaabattee birri 60 70 kan faltee ofirraa shaaworii bareedaa seentee sa'aatii sadeen baata. Akka durii sandallee jala dhaabattee jookiidhaan dhiqadhu yoo jette jechuudha. Birri 60 kan faltee yoo dhiqe jechuun yoo bishaan waraabbadhee kuma kiyya baaldiidhaan akka dura dallee jala deemee dhiqadha jette dhiqatte kaa yookaan ammoo birri 60 kan faltee shaaworii bishaan ho'aa dhiqattee baata ofirraa akkuma biyya arabaa sanii jechuudha. Wayi fuudhaa feeruma keessa fuudha qaama gosa erga saddeettan ta'e dhiisaa lakkisa haqa. Ta'i yoo mana siree qabattee fuudhee achitti isa dhiqannaan kaffaltamu osoo mana sireetiin dhiqatte. Mana sireetiin maal kaffaltanii walumaa galatti kanfalamee sirraa fuudhan walumaa galatti. Halkan takka meeqa silaa? Namaa waliin kophaa osoo hin taane. Tokko takka siyaasa banti. Qarsii meeqa? Qarsii okay. Qarsiin ammoo 25 jira. 30 jira. Akkaatuma qarsiitiin jechuudha. Abbaa takka? Lutu takkitti. Sasutta abbaa sadii meeqa bishaan? 25 30. Kingo. Anaa dhufu lubbuu. Haadha faadha jirti garuu asiin koomintii keessan agartuu bara ijoollee. Jaanoo maallaqa bishaan dhala mala fincaanii nama dhagahamu jiru boo kalaatti fincaanii milishaan fincaanii egaa akka durii baddaloo jala fincaama amma milishaan jiraame. Milishaan waa hunda eegame amma. Mu'ee kadir ka jettu sun jechuudha deemi fa'iiti. Wasfaati odoo biyya kana galtee san bitu miti faanti eegateetutu bitattee hin dandeettu. Diddu. Waan biyya sirriitti midhaan guyyaa akka carraa qabdu dhiisee baqaraan. Iqaamaa yoo qabaanne nama qabuun jira Itoophiyaa keessatti iqaamaa yoo qabaanne baala keessatti qofa qabamtu nu fakkaata. Itoophiyaa keessatti. Waa'ee. Mee wallaa jedhu. Amma biyya galuuf immoo kana nagada seetammoo maal inni ati biyya galuuf mala ijoollee jechuun egaa amma biyya keenya hoo galasi mala jechuun amma qabsoodhaaf barsila. Kaalsiin 25 haga 30 jira kaalsiin bareenni jechuudha 25 haga 30. Haadha faata Adaanech Abeebee wal agartee jennee kasi. Adaanech Abeebee bichaadha. Biraanuu tuullaati walitti dhufnu dheengadhaanuma asii achi ba'uu hiika saambusaa sana.
Waa'ee Finfinneerra waliin haasoftan jechuun dhaga'ee waan hin beekan. Raachuun dhiya kana aareera. Biraan ijoollattiin waliin dhufne jaalladhi miqanyaan guddina namaa yaaddu akkanuma haasa'an inni kennu. Rabbiin kiyyaa biyyee walii mana fidee waan uumama jedhuun bicha rabbi na haa agarsiisu malee. Laala biyyi bira dhaqe immoo irratti haasaa waa'ee qabsoo irratti. Pirezidaanti Maammeen qabsoo dhiisa sila isin galtanii enna. Kaantiin sitti taatii meeqa? Kaantiin sitti taatii. Amma wushaati. Yoo yoo ta'u. Eenyuti? Gatii hoo meeqa jirti? Mutaa fi wanta hiika isa roosoo jedhu biraa deemi abbaa dhugaa rabbi. Mutaa fi wanna sanii illee gaafata jedhee. Hoofeen garuu hoofee ulatan tun jechuudha. Qimmiittiin takkittiin birrii 25. Gisee takkitti akkana qimmiidhattee ulattu. Niitoorkiin ni hojjeta kofaletti. Maastikaan meeqa? Maastikaani banaanaan hin beektanii miti. Banaanaan tokkichi jechuudha. Tokkichi birrii 5. Tokkichi fireen takka keessaa baastu kunoo darzana jiraa miti. Fireen takka keessaa baastu birrii 5. Afuriif 5 yoo ta'e hagam jedhee atummaan argaa. Shurritiin hin maal? Lafa erga galtee guyyaa meeqa waan sana jettee.